meeshaalee kana gatiittiin kara keessanittiin deebisuu barbaannu hin jira. Fakkeenyaaf isa kana qarshii 5dha kan oomishnu. Akkasumas immoo isa kana immoo qarshii 4 isaan kana immoo qarshii 3 oomishna. Keessaayyuu manneen amantaa baadiyyaa irratti gatii parsantii caalchifne fakkeenyaaf firee 50 birrii keessaniin hin bittan yoo ta'e firee 20 irratti isinii kenni. Maaliif manneen amantaa baadiyyaa niyyummaadhaan yookiin immoo manneen amantaa baadiyyaa akka magaalaatti gatii waan hin qabneef uummannis baay'inaan waan hin argamne isaaniif immoo gatii akkanaatiin kennina waan ta'eef warroonni ergaan kun simbira gahe warroonni immoo kallattii kanaan miidiyaa kana laalaa jirtanii dhuftanii akka nu jajjabeessitan akka manneen amantaa baadiyyaa dhaqqabdan isiniin jenna. Akkasumas immoo yaada nuu kennuu dandeessan. Iddoon nuti isinitti nu argatan tokko mana amantaa Dirree Nageenyaa qulqulluu Mikaa'ilaatti nu argamtu biiroo waldaa keenyatti. Akkasumas immoo suuqii keenya suuqii waldaa Dhuga Bootaa magaalaa Sallaa agara sibkati yookiin mana lubummaa ganda 8 sheelidha gaditti yookiin immoo naannoo mana barumsaa Cilaalotti nu argattu. Iddoo sanitti dhuftanii nurraa bituu dandeessan. Akkasumas immoo silkii keenyas isinii kennina jalatti kennina waan ta'eef silkii keenyanis nu dawwaltanii iddoo isin jirtanitti isinii kennuu dandeenya waan ta'eef akka nu jajjabeessitan akka nu cimsitan isiniin jenna. Akkasumas immoo warroonni barumsa baruu barbaadan dhuftanii iddoon oomishnutti baruu dandeenya. Fakkeenyaaf meeshaaleen nuti itti oomishnu kanneen faan irraa oomishna isa kana wantoota qalamiidhaan walitti finneetu oomishna waan ta'eef warri baruu barbaadan gama keenyaan dhuftanii baruun ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa nu jajjabeessaa Waaqayyo hunda keenya nu jajjabeessu kadhannaan nu yaadadhaa isiniin jenna. Galatooma. Tole yaa maatiiwwan Waaqayyoo manni amantaa amma isinitti agarsiifne kun yookiin laaltan kuni mana amantaa Dirree Nageenyaa qulqulluu Mikaa'elaa magaalaa Asallaatti kan argamudha. Iddoo kanatti kan oomishnu nuti su'aafilee yookiin meeshaalee qulqullaa'oo kana iddoo sanatti oomishna waan ta'eef iddoo sanatti dhuftanii nu dubbisuu dandeessanii. Inni biraa immoo haala ittiin oomishnu akkasumas immoo iddoo ittiin oomishnu meeshaalee barbaachisoo ta'an kana boodallee kan itti isinii galchinu yuutuubii Oliiqatu jedhu galtanii waan baay'ee achiin argachuu dandeessu. Gama sanaanis akka nu dubbistan isiniin jenna. Inni biraa keessaayyuu yerroonni manneen amantaa baadiyyaadhaaf quuqama qabaattanoo jiraattan gama sanaan dhuftanii akka nu dubbistan isiniin jenna. Akkasumas immoo namoonni baay'een ergaalee kana akka waliin nu geessan iddoon dhageessifne buustanii akka waliin nu geessan share like gootanii namoota baay'eedhaaf akka nuuf ergitan isin gaafanna. Nu jajjabaadhaa. Inni biraa immoo telegiraamii keenyan telegiraamii waldaa keenyatiin gadi isinii dhiifna. Akkasumas immoo feesbuukii fuula feesbuukii waldaatiinis isinii gad dhiifna waan ta'eef nu jajjabaadhaa. Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise. Galanni Waaqayyo kan galatoomee fi kan ulfaatin haa ta'u. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Horaa bula. Footoo bichaa